irra jirtu ashamaa harka fuunee jaallattootaa fi chaanaala keenyaa kan taatan laayikii sheer sabiskiraayib godhuun darbeetti naadha. Seenaa daddacha Bakar Waaree kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuu keenya ni yaadatamu. Har'a immoo kutaa lammaffaa isinii qabadheetiin dhufee jira. Ashamaa isiniin jenna. Waan beeynu wal barsiisaa, kan hin beeyne walirraa barachaa, kan waliin deemnudha. Ashamaa harka fuunee anaa dhufuun isiniin jira. Kutaa tokkoffaa Dabra keessatti mooraan abbaa fuguuf kaarra shan kan qabduudha. Isaanis jennee dhaabuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaa keessatti seenaa daddacha Bakar Waaree kutaa lammaffaa. Mooraan abbaa fuguuf kaarra shan kan qabduudha. Isaanis harra godaanaa, harra qoraa, harra bulii, harra conqol, harra dabbal. Harri godaanaa kallattii kibbaatti argama. Harri qoraa kallattii baatti argamti. Harri dabbal kallattii kaaba baatti argamti. Harri conqol kallattii kaaba dhiyaatti argamti. Harri bulii kibba dhiyaatti argamti. Iddoo seenaa kun walumaa galatti harra shanan kanaan kan marfamteedha. Gara kaaba mooraa kanaan gaara guddaa gaara mul'ataa jedhamutu jira. Gaarri kunis akkuma dheerina shanchalata isaa walitti hidhamee aanaa Hurfaa hanga aanaa Baddannootti wal qabatee bosonaan miidhagee haalli uumama isaa nama dinqisiisu kan daangeffamedha. Bareedinni gaara kanaas wayyoo je'ee kan nama raajuu fi bareedina lafaa gaaraa fi bareedina mooraa jala kan ilaalame hin quufamnedha. Gaarri kun mooraa abbaa fugugiin hariiroo fi seenaa cimaa kan qabu yommuu ta'u, gaara guddaa gubbaarratti ayyaanni mooraa fugug gaggeeffamaa ture. Ammallee dabbaal gubbatti onkololeessa guyyaa 17 gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Iddoon kun iddoo leenjii waraana murtii guutoo akka ta'e manguddoonni ni himu. Mooraan abbaa fugug kana keessatti caayaa beekamaa heeraa fi seerri jalatti tumamuu fi itti dubbatamu iddoo teessumti isaa ol kaatee mooraa gara bahaatti argamtu caayaa kan qabdu. Maqaan caayaa teessuma kanaa addatti daddacha Bakar Waaree jedhamuun moggaafama seenaa addaa kan qabdudha. Mukkeen caayaa gooticha Bakar Waaree jala taa'u bakka itti ciqilfatu dhagaan inni itti hirkatee hanga ammaatti kan jiru ta'uu seenaan daran himseera. Wanti nama dinqisiisu mukni gootichi Bakar Waaree jala taa'aa turan mukni qawwisaa hiddi isaa ootehee kan qabudha. Gad hiikee ammas hiddi isaa kun bakka lamatti qoodamee lafa lixa. Mallattoo Oromoo fi ilmaan Oromoo lamaanuu Booranaa fi Bareeddoo kan agarsiisudha. Wanti seenaa addaa qabu kun wayitii ammaa kunuunsa dhabuudhaan loon nama dhuunfaatii fi manneen nama garaagaraa itti ijaaramuudhaan balleessaa waan jiruuf qaamni dhimmi ilaalu asumaan seenaa keenya kanarraa dhaga'ee akka xiyyeeffannaatti kanneen waliin kunuunsa taasisu isiniin jenna. Bakar abbaa fugugirraa hoggana Raabaadorii eebalanii hoggansa goominaa fi bilchinsa qabuun Bakar Waaree jiraa ala 12 hogganaa ture jedha manguddoon keessa beekamu. Bakar Waaree hadhalatee araddaa mojosamee bakka saqa ganyoo jedhamtutti gosti isaafis kaafoo akka ta'e manguddoo waggaa 93 hayyuu beekamaan ogummaa ture wareeraa kan ammallee lubbuun jiran ragaa fi firoottan Bakar Waaree qabatamaan amma jiran kaasuun dhaloonni Bakar Waaree aanaa duraa araddaa mojosaa fi bakka saqaa ganyoo jedhamtutti jedha. Akka ogummaa ture wareeraa jedhanitti namni dhaloonni isaa Bakar bakka biraatti jedhu ragaa isaa qabatee dubbisuu ni danda'a jedhanii ofitti amanamummaadhaan dubbatanii kan jiranidha. Mooraa abbaa fugug tokkonaan keessaa isa tokko iddoo kanatti namoonni walitti qabamu nama adda addaa
mangguboota gandaa adda addaa bulchaa jiran ayyaanicha kanarratti akka argamaniif akka affeeraman manguddoonni hima. Dandeettiin namoota kanaa beektonni naannoo akka armaan gadii kana ta'a. Kan qameeyya kadhatu, dhagaa naqee raagu, kitaaba ilaalee raagu, kan mana hamaan abduu arkee raagu, kan buna qalaa irraa ilaalee raagu, hojii ilaalee kan raaguu fi kan kana fakkaatan akka miseensa horaatti kan hirmaatuu fi yaada waan itti dhaga'ame guututti kan kennanii fi fudhatama yoo argate qaama karoora bara dhufu tahee fudhatamuu danda'a. Karaa gara biraatiin hayyoota bebbeekamoo aadaa heera gumaa fi kan kana fakkaatan sirnicha irratti ni hirmaatu jedhan. Wayita ergaan addaa adareerraa Amiir Abdullaahi miila qal'aa gara mooraa fiduuf hora raabaa kan bulee jiru ergaa suutaa hasaastee jedhama. Haa ta'u malee iddoo bultii Bahar Waaree bakka sadii akka ture ni himu. Kunis kutaa sadaffaa keessatti qabannee isinii dhufnaa. Ashamaa horaa bulaa isiniin jennaa. Miseensa chaanaalii keenyaa laayikii, sheer, sabiskiraayib godhuudhaan akka nu jajjabeessitan nutis gola seenaa hunda keessa seennee seenaa, aadaa, hoodaa, safuu afaan keenya qorannee wal kan beeynu wal barsiisaa kan hin beeyne walirraa barachaa kan waliin deemnu ta'a. Laayikii, sheer, sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Horaa bulaa isiniin jenna.